Harka fuunee kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork akkam jirtu sagantaa qophii gaaddisa raba dooriidha kan irraa qabannee dhiyaanneerra. Nuti nama sadi taanee si wajjin turra Dr. Henok Gabbisaa maamila keessan qophii gaaddisa raba doorii yeroo hundaa USA irraati. Akkasumas obbo Nasru Hassan Netherlands irraa akkasumas nu wajjin jira hedduu galateeffannaa nuuf argamuudhaaf. Anis yaya bashir as Sweden irraa si wajjin jirra. Sagantaa irraa keessatti qabxiilee lama kaafnee dubbanna. Tokko waa'ee walgahii miseensota yookiin dabballoota balxiiginnaa kaleessa Adaamaatti geggeeffamee guyyaa kaleessaatiin duras geggeeffamaa ture kaleessa xumurame. Obbo Shimallis Abdiisaa Tiyaanaa Pirezidantii Mootummaa Naannoo Oromiyaa fi obbo Fiqaaduu Tasammaa irratti argamuudhaan sirna cufiinsaa kan godhanidha. Kan biraa lammaffaa irratti kan ilaaluu deemnu waan maree guyyaa dheengaddaa hogganoota paartiilee Oromoo fi Amaaraa bakka tokkotti argamuudhaan marii geggeessan akkasumas aktiivistootas dabalatee namoonni bebbeekamoon irratti argaman irraas waa xiqqoo dubbachuu deemna. Nu waliin akka turtan garanumaan isin affeerra gara marii keenyaatti seennaa. Keessummoota keenya baga nagaan dhuftan Henokii fi Nasru. Tole. Walgahii dheengaddaa jalqabamee kaleessa xumurame kan magaalaa Adaamaatti geggeeffamaa ture kanarratti akka odeeffannoo qabatamaa argannetti doorsisa guddaatu godhamee kan jedhutu jira. Obbo Shimallis fi obbo Fiqaaduun walgahii kana yeroo xumuranu dabballoota sagantaa kanarratti argamanii gaafiilee adda addaa gaafachaa turan yaaddoo qaban ibsaa turan doorsisaan akka afaan qabsiisan odeessinu dhaqqabe. Doorsisoota kana keessaa tokko filannoo dhufuu akka mo'annu shakkiin hin jiru, wanni sodaannuuf hin jiru. Warri kana sodaaf jecha yookiin mooraan nu faallessu yookiin nu mormu jabaachaa jira yookiin gargaarsa yookiin tumsa uummataa guddaa argachaa jira jechuun sodaattan nu dhiistanii deemuu dandeessu isin kadhannu kan jedhu faatu dubbatamee jedhame. Kan biraa dhaabni keenya dhiigaan dhufee rakkoo meeqaatama dabarree as geenye dhiigaan as geenye ammas boris dhiigaan jiraannaa dhiigaan dhaaba keenya jiraachifna kan jedhu faatu dubbatame hogganoota kanaan odeessa jedhu qabna. Akkasumas dubbii dhimma obbo Lammaa Magarsaa yookiin ilaalcha obbo Lammaa Magarsaa balxiiginnaarraa adda of gochuu sana ilaalchisee sun rakkoo namoota lamaati malee rakkoo ilaalcha siyaasaatii miti. Kanaafuu kan mata duree guddaa gootanii dubbachuun badiidhaa rakkoo nama lamaa qofa akka ta'etti xiqqeessinee ilaaluu qabnaa kan jedhus irratti dubbatameera jedhame. Waa'een Finfinnees ka'eera. Dubbiin Finfinnee maalitti bahaa jira gaaffiin jedhu gaaffii uummata keenya hundaati. Walgahii kanarratti gaaffii kanaaf deebiin kennamee furmaatatti goona. Furmaanni goonu ammoo magaalota naannoo Finfinnee jiran wajjiniin dubbachuudhaan bulchiinsi magaalaa Finfinnee fi magaalaaleen naannoo Finfinnee wal ta'uudhaan diil godhanii furmaata tolchu malee mootummaa Oromiyaa wajjin miti kan dubbatamee furmaanni barbaadamu. Kan jedhutu dubbatame jechuudha. Kuni qabxii tokko. Kan biraa warri nu mormu hundumtuu TPLF wajjiniin hariiroo irra qabudha. Abbaan rakkoo biyya keessaa walii galaadha TPLF. Kanaaf namoonni nu faallessan hundi TPLF wal qabatoodha, wal hidhatoodha kan jedhus ka'ee maqaan kennameera. Egaa waan kanarratti dubbanna qabxii jalqabaa kana keessatti jechuudha. Mee Dr. Henok Gabbisaatti ce'uudhaaf filmaata dhufaa jiru kana akka moonuu garanuma irraa beekamaadha waan irraa yaaddofnu uummata tokko hin qabnu nuti qulqulleeffannee amanneerra akka mo'annu kan jedhamutu dubbatame. Akka ogeessa seeraa tokkotti Dr. Henok paartiin tokko odoo filmaanni hin geggeeffamin dura filmaata mo'achuuf murteeffachuu danda'a. Murteeffanneerra mo'anneerra jechuudhaan walitti himanii
hafuura akkasii kana babal'isuun sirriidha. Galatoomii yaya akka an hubadhutti egaan yeroon ammaa kun yeroo regularly yookaan immoo yeroo idilee miti. So jaarmee hundumtuu kan mootummaas haa ta'uu kan miti mootummaas haa ta'uu jaarmee siyaasaa hundumtuu jechootaa fi haasawa provocation irraa yookaan immoo election pre-election dispute akkasumas immoo post-election dispute kaasuu kan danda'u irraa of eeggannoon baay'ee barbaachisaadha. Maaliif filannoon dhufaaru kun filannoo kanneen darban irraa hedduu adda guddaa waan ta'eef jechuudha. Gama sanaan leadership quality hooggantoonni namoonni dhuunfaa mootummaa keessa jiranis mootummaan ala jiranis agarsiisuu qaban nagaaf tasgabbii dhaaf dursa kennuun barbaachisaa natti fakkaata. Of course kun siyaasa waan ta'eef propagandaan adda addaa inuma geggeeffamaa inuma jiraata. Propagandaan kun garuu within democratic framework keessatti entertained ta'utu irra jira. Filannoo dhufu injifanneerra kan jedhan qaamni kamiyyuu kan yeroo ammaatti aangoo Afrikaa qabus haa ta'uu yookaan immoo aangoo qabachuuf kan deemus haa ta'uu kun tarii uummata kana walitti buusuu danda'a yoo ta'e yookaan miseensota jaarmiyota adda addaa ilaalcha filannoon kun rigged ta'a yookaan filannoon kun hatamuuf deema kan jedhu kenna yoo ta'e election dispute violence adda addaa fiduu danda'a. Kanaaf asirraa of eeggannoo gochuun barbaachisaadha. Tokko lammaffaan optimistically hubachuunis barbaachisaa fakkaata gam tokkoon maaliif yoonaan jettee warri biltsiginnaa ilaalcha filannoo dhufu mo'anneerra yookaan hin mo'anna shakkiin hin jiru kan jedhan tarii akkanatti fakkaatutti dadhabinaa fi fragmentationii mooraa mormitootaa keessa jiru waan beekan yookaan waan hubatan itti fakkaata. Haqa tokko kan walitti munurra jiru mooraan jaarmayaa Oromoo kan mormitootaa ija filannoo fafetti maal keessa jira. Election campaigniin yookaan campaign touriin geggeeffamaa jiru tokko lama sadii kan nuyi as Amboo fi dabarree tokko tokkotti arginu malee poolisii irratti hundaa'ee tarsiimoo biyya sana irratti hundaa'ee idea irratti hundaa'ee principle irratti hundaa'ee marii fi dibeetiin geggeeffamuu maalirra jira kan jedhu yoo ilaalle dadhabni gama sanaan jiru weaknessiin gama mooraa mormitootaatiin jiru paartii isa kanaaf state resource kan of harkaa qabuuf carraa guddaa yookaan immoo strengthii guddaa uumuu danda'a. So essentially biltsiginnaan intrinsic strengthii qabaatee ta'uu dhiisuu danda'a. Kan inni mo'us yookaan moonadhee kan warri biltsiginnaa dubbatanis tarii dadhabina warra mormitootaa waan beekaniif yookaan waan adda baafataniif natti fakkaata. Kana gama kanaan ilaala. Aan akka nama dhuunfaa tokkotti gaaffiin qabu miseensonni biltsiginnaa yeroo ammaa miseensa ODP irraa yookaan immoo EPRDF miseensa kan qabu ture miseensota ODP irraa kan dhufan natti fakkaata. So miseensonni ODP warra samuu hin danda'u gara biltsiginnaatti seera ija seeraatiin electoral law biyya sanaa kan bara 2019 kan ba'e ji'a Juulaay keessa kan ba'e yoo ilaalle paartiin tokko merjii gaafa godhu dirqamaa fi mirgi inni qabu itti fufaa jedha. Miseensonni garuu yoo ilaalte memberoota isaa yoo ilaalte miseensonni kun ODP ijaarani malee biltsiginnaa hin ijaarre. ODP'n gaafa diigamu miseensonni hin diigne. EPRDF'n gaafa diigamu miseensonni hin diigne. Kan diige koree hojii raawwachiiftuuti. So miseensonni kun automatically miseensonni ODP miseensa biltsiginnaa ta'uu danda'u. Warri biltsiginnaa kan hammam beeku hammam ilaalan kan jirus gaaffii tokko gaaffii seeraa electoral legal question kaasuu danda'a jedheen yaada. Dhumarratti qabxiin si dabaluu barbaadu wanti baasu mariidha. Shimallis isa ta'uu kan Fiqaaduus haa ta'uu miseensota kana sodaachisuunis wanta bayeessa miti waan gaarii miti. Dimokiraasii ijaarre yoo ta'e biltsiginnaan dimokiraasii fi badhaadhina fida kan jedhan yoo ta'e dhuguma yaada dissenting voice entertain gochuu danda'utu jira. Kan isaanii mormu kan isaanii walii hin galle teebilii irratti fidanii entertain gochuu danda'utu jira. Public
laayiviis gochuutu jira uummataaf. Dimokiraasiin karaan itti ijaaramuu danda'u uummatarra dirqama dimokiraasii ijaaruu kaa'uu duwwaa sun taane ofiif dimokiraatik ta'anii uummata agarsiisuun barbaachisaadha. That's the only way to build democracy. Okay. Galatoomii Dr. Henok. Gara obbo Nasruu Hassanitti dabra dubbiidhuma kana keessatti tokko wanti ka'ee waa'ee yaada guddaa garaagarummaa yaada guddaa ODP durii keessatti dhalatee amma gara biltsiginnaatti yeroo ce'an kan ammoo qoqqoodama guddaa uumee jiruu fi sagaleen tokko sagalee uummata Oromoo dhaggeeffanna jedhuu fi sagaleen kaan immoo hin barbaachisu akkuma ofii barbaannutti oofuu qabna kan jedhudha. Kana keessatti obbo Lammaa Magarsaa rakkoo nama lamaati kan jedhamu kanaan ibsamuu danda'a yaanni obbo Lammaa Magarsaa kaasaa jiru uummata keenya dhaggeeffachuu qabnaa waan jedhu uummata keenyaaf amanamuu qabnaa wanti jedhu sun sagalee nama tokkooti soo yaada namni lama itti waldhabe malee yaada waldhabdee yaadaatii miti yookiin ilaalchaatii miti waan jedhutu ka'e walgahii kanarratti kan akkamitti ilaaltaati obbo Nasruu? Hedduu galatoomii. I think akkanatti fakkaatutti inni kun gonkumaa karaa kamiin yoo ilaalame waan dhimma nama lamaatti gadi bu'u miti. Waan dhimma lamaa qofas miti. Osoo obbo Lammaan gadi baheeti adeemsa amma Dr. Abiyyi Faati paartii haaraa paartii biltsiginnaa dhaabuudhaaf ittiin deemane osoo inni ifatti hin dubbatin osoo inni ifatti hin mormin durattu ummanni Oromoo biyya keessaaf biyyaan alattis dhugumatti ODP'n dantaa Oromootiif dhaabbatti Oromoodhaaf hojjetti taanaan karaa saniin deemuun hin baasu karaa saniin deemuun dantaa Oromoo hin tiksisu jedhanii daangaatti namni dubbataa ture namni mormaa ture. Kana jechuun obbo Lammaanis yaaduma ummata bal'aa even yookiin yaaduma miseensota ODP keessa jiru calaqqise malee yaada akka dhuunfaatti kaase jechuun nama rakkisaa. Yaada namni tokko saba isaa jiddu galeessa godhachuuf karaa kanaan gara bitaa deemuu irra gara mirgaa deemuutu irra saba keenyas ta'ee nus akka paartiitti nu fayyada jedhee namni tokko keessumaayyuu namni akka Lammaa namni dirqamni hedduu irra jiru namni amaanaa waadaa beeku kan amaanaa waadaa itti kennamus qajeelatti hubatu waan akkanaa dubbachuun isaa amma ammoo isuma rukutuudhaaf jecha yaada isaa gatii dhabsiisuuf jecha kaadireen walgeettee yaadichi kun yaada xiyyeeffannaan guddaan kennamuufi miti walitti bu'iinsa yaadaan walitti bu'iinsa namoota lamaati jedhanii yoo dubbatan hedduu nama qaanfachiisa. Namoonni kunneen eessarraa dhufanii eessa akka gahan hedduu kan namatti agarsiisu. Namoonni kunneen ammootu kaayyoo maaliin akka deemaaran garamattis akka deemaaran waan namatti agarsiisu qabaa jechuudha. So namoonni har'a obbo Lammaa sadarkaa kanatti isaaf yaada isaa ammoo yaada ummataa ta'ee kan jiru kan miseensa isaanii irraa dhagaaran kan ummata keessaa argaaran bifa kanaan tuffiidhaan xiqqeessanii ilaaluun bifa kanaan bira dabruudhaaf yaaluun isaanii I think Lammaa qofaaf osoo hin taane saba Oromoo bal'aa irraa kan tuffii qaban ta'uu isaati kaanaan argu. Egaa kana jedhee booda qabxii duratti waan ka'e biratti waan takka dubbachuun barbaada. Paartiin kun osoo uummanni ittiyyuu osoo bitaa mirgaan dubbatamu karaan kun isinis nus hin baasusu jedhamu dhiitanii deemaniiru. Har'a ammoo waa'ee filannoo injifachuu afaan guutatanii dubbataaru. Kana deeggartoota isaaniitii fi miseensota isaaniitti hamilee horuuf namoota isaan irraa dhiitee bahuu barbaadu kana ufitti harkifachuudhaaf akka tooftaatti akkuma Dr. Henok jedhe akka propaagandaatti dhimma itti bahuuf yaalaaran ta'uu danda'a. Garuu wanni hubatamuu qabu kan gama biraatii dhugaan jiru maalini paartiin kun maqaa fedheenis haa bahu waan fedhes haa hojjetu akka fedhettis dhihaachuudhaaf haa yaalu paartii ba'aa rakkoo ba'aa ummata Oromoo rakkoo saaxilu kan waggaa hedduu kan baadhe ta'uu isaa qajeelatti hubachuu qaba. Yeroo filannoo akkasumatti sobaa akkasumatti gowwoomsaa akkasumatti waadaa seenaa waan bira dabramuu miti. Rakkoo kana paartiin qabu akka salphatti yoo hannaan hin taane yoo sagalee saamichaan hin taane akka salphatti injifadha jedhee haasa'uun isaa hedduu akka isa hin baasne beekuu qaba. Gama biraatiin ammoo akka isaan amma babbareechanii siyaasa abshaalaa siyaasa ammayyaa siyaasa sabummaa irratti osoo hin taane nama tokko irratti hundaa'e geggeessina jedhan osoo hin taane guutuu Afrikaa keessatti siyaasa Afrikaa qajeelatti hordofu taanaan akka isaan haasaan dhimma ideoloojii osoo hin taane
biyyoota South Africa irraa qabee haga Nigeeriyaatti Keenyaas even Ghana keessattis yookiin Ugandaas maqaadhaan paartii kana san jedhamee haasawu malee in Africa politics is in essence ethnic based ideology wanni jedhamu it doesn't work. It's not a reality. Kijiba akkasumaan haasa'an malee fakkeenyaaf yoo Keenyaa fudhatte Jubilee paartiin jira gama kaan immoo ODM jira. Jubilee fi ODM keessa maqaan paartii kukkuyuutii fi paartii loohaa jedhamu dhawaatu malee uummanni Keenyaa hedduminaan ka beeku paartiin lamaan kun paartii kukkuyuu fi paartii loodhaan dominated ta'uu isaa qajeelatti beekamaa jechuudha. Nigeria keessa APC'n jira. APC'n maqaadhaaf African All Progressive Congress haa jedhu malee totally dominated ta'e Hausaa fi Yorubaadhaan jechuudha. Siyaasni Afrikaa kana fakkaata. Siyaasa Afrikaa kana keessa jiraata. Har'a ammoo paartiin kun dhimma Oromoo dalgatti qabee maqaa Oromootiin socho'uu jibbee yookiin qaanfatee akka salphatti filannoo injifadha jedhee yoo deeme yookaan saamichaaf qophaa'uu isaanii agarsiisa. Gam biraatiin ammoo yookiin siyaasuma Afrikaatu kan hubanne ta'uu isaaniiti kan nuti agarsiisu. Kunis karaa kanaan ilaalamuu qaba jechuun barbaada. Gaariidha galatoomi. Sa'aatiin keenya gabaabaadha waan ta'eef wantichi silaa bal'aadha garuu immoo gaggabaabsaa deemuu qabna jechuumaaf. Tole yaada keessan lamaan keessaa wantan jala muree yookiin hubatamee dabruu qaba jedhee ilaalu tokko waan Dr. Henok kaafte keessaa filannoo kana ni mo'annaa kan jedhu kuni optimizimiin kun kan dhufu mormitoonni faffaca'uurraa ta'uu isaati. Mormitoonni kun akka of keessa deebi'anii of ilaalanuuf tarii hokkoroon gama biltsiginnaatiin godhamaaru kun tarii karaatti agarsiisuu danda'a kan jedhu tokkoon tuqee dabruu barbaade. Laafina jiraatiif jarri kun immoo ni moonaa shakkii hin qabnu kan jedhu. Shakkii hin qabnu yoo jedhu kuni in a sense sirrii ta'uu baatu iyyuu garuu warra jaraa wajjiniif dorgomu sana biratti laafina jiraatiif wanta wanni fedhii wanni kana of amantaa kana horatan fakkaata jechuudha. Kanaafuu warri mormitootaa carraa kanaan hangam akka tuffatamaa jiran of laaluu qaban kan jedhu yoo tuqne gaariidha. Kan biraa dubbiin obbo Lammaa dubbii nama lamaa akka hin ta'in akkuma obbo Nasruun bal'inaan kaafte dubbii ilaalchaa akka ta'e diskoorsii qabsoo Oromoo keessa jiru keessatti bakka guddaan kennameefii kan jiru ta'uusaa jala muruu barbaachisa. Dubbii obbo Lammaa dubbii nama dhuunfaa tokkotti gad xiqqeessuu jechuun akkuma ammoo jedhame kana ilaalcha Oromoodhaa yookiin gaaffii uummanni Oromoo kaasaa jiru nama amplifaayi godhaa jiru sana tuqanii tuffachuun Oromoo waliigalaa tuffachuu fi gaaffii Oromoo kanaaf iddoo akka hin qabne agarsiisa jechuudha. Kana kanumaan bira kunna. Kan biraa wanta jarri kaase keessaa tokko namni jara mormu hundi wayyaanee TPLF wajjiniin akka walitti hidhamee ilaalamaa jirudha. Kanaafuu biyya kana kan goolaaru mormii siyaasaa kan dhiyeessaa jiru wayyaaneedhaa kan jedhu tokkotti xumuraniiru jechuudha. Kun akkamitti ta'a? Mormiin hundi wayyaanee wajjin wal hidhachuu ni danda'a. Warri sagalee mormii biltsiginnaa irratti dhageessisaa jiru akkamitti wayyaanee wajjin wal hidhata qabaachuu danda'u? Maaltu immoo wayyaanee wajjiniin adda godhaa? Wanti kun irra deddeebi'ee ka'aa jira. Facebook irrattis ni argina. Dabballoonni isaanii baay'inaan namoota yaada paartii haaraa kana mormu dhiyeessan hundumaa wayyaanee ergamtuu wayyaanee kan wayyaaneen kaffaluuf maallaqa wayyaanee nyaatanii akkas ta'anii jechuudhaan waan gubbaarraa gaditti ergame ijoolleetti himanii dabballoota isaaniitiin waan akkasii tokko qilleensaan guutaa jiranii. Asirratti maal jechuu dandeenya? Mee Henok sirraan jalqaba. Dubbii kana wayyaanee wajjiniin hidhuun kun sirriidha immoo maalirraa ka'ameeti maaltu immoo ifa ta'uu qaba uummata keenyaaf? Waan hunda wayyaanee waliin walitti hidhuuni sirna qabeessa seera qabeessas natti hin fakkaatu. In fact wayyaanee yookaan immoo TPLFin akka sirna tokkotti sirna wrong pastii kan qabu eenyuma waggaa 27 asitti sirna siyaasaa biyya sanaa kan unkuteesse kan balleesse sabaaf sablammii kan walitti naqe walloliinsa Oromoof Amaaraa irraa kan benefit godhe financially economically kan benefit godhe sirna wayyaanee gaggeessaa turtedha.
haa ta'uti wayyaaneen yeroo ammaatti dissenting voice dha. Dissenting voice gaafa jennu paartii bilisiginnaa kanas haa ta'u yookaan immoo jijjiirama Oromoon hoggantee as fidde kana wayyaaneen aarii guddaa irraa qabdi kun beekamu tura jira. Aarii guddaa yoo irraa qabaattu malee diina yookaan immoo diina gaafan jedhu physical enemy jechuu qotu hin taane sirna hin barbaachisne already disability sirna ta'edha sirni wayyaanee. Aangoo erga gadhiisanii Finfinnee keessa ji'a turuu hin dandeenye hundumtuu Maqaleetti badanii galuu turre ture. Ani kanaan duras wanti dubbachaa ture kanaan wal qabatee wayyaanees haa ta'u yookaan uummanni Tigraay sababa wayyaaneetiin collateral damage ta'uun irra hin jiru. Sababa wayyaaneetiin collateral damage ta'ee jijjiirama kanarraa ce'umsa kanarraa ba'uun irra hin jiru yookaan sideline ta'uun irra hin jiru. So gaaffeetti na gaafatteef wayyaanee yookaan TPLFin akka dissenting voice tokkotti akka critical voice tokkotti ilaalamee akka sanatti manage godhamuutu irra jira natti fakkaata malee diina gochuudhaan yookaan immoo diina jechuudhaan I think future conflict brew gochuu kan danda'u akkuma uummanni Oromoo jaarmee uummata Oromoo adda bilisummaa Oromoo even including the Opidio mtiyyuu yoo Oromummaa calaqqise diina jedhameet kan wayyaaneedhaan ilaalamaa ture shororkeessaadha jedhameet kan wayyaaneen ilaalamaa ture cycling sun cabuu danda'u turre jira. We can disagree with TPLF, we can disagree with wayyane all day, every day. Garuu haala kamiin jara kana gara normal course'itti akka isaan democratic participant ta'uu danda'an deebisuun akka itti danda'amutti irratti hojjechuun barbaachisan fakkaata. Garuu gamoo kanaa wanti barbaadu tokko wayyane cannot be a federalist force. Federalist force dha wayyaneen jedhamee kan federalismii biyya sanaa kan quucarse kan ajjeese kan tamsaase kan mancaase wayyaanee force wayyaaneen yeroo ammaa repentance stage irra kan isaan jiran TPLFin yeroo itti repent gochaa jiran yookaan immoo yeroo itti cubbuu waggaa 27 dhiifama gaafachaa jiranidha white wash gochuudhaaf jechuudha. So jara kana federalist force dha jennee termiif conditionii haaraa isaan qopheessaniin I think engage gochuun cubbuu darbe white wash gochuun itti fakkaata sunis dogoggora. Haa ta'uti at the same time perpetual enemy jedhanii yaaduun sirrii miti dogoggora guddaadha. Akka dissenting voice tokkotti akka critical voice tokkotti akka opposition voice tokkotti ilaalamuu danda'u tura jira. Democracy kanaaf ni fayyadu ijaarsa democracy kanaaf voice isaanii dissenting voice isaanii faayidaa qaba jedheen ilaalan. Okay, yaada gaarii. Kanuma yoo bira kun gaarii na fakkaata yeroo keenyas tilmaama keessa galchuudhaan obbo Nasru waa'ee Finfinnee irratti maal jettamee amma waan jedhaa jiran magaalaa Finfinnee irratti gaaffii Oromoon kaasaa jiru kana furuudhaaf dubbii daangaa yookiin demarcationii magaalaa Finfinnee kan yeroo dheeraadhaaf ka'aa ture kana magaalota naannoo Finfinnee wajjin diil goonee furmaatatti goona malee mootummaa naannoo Oromiyaa wajjin miti yaan jedhu ka'eera. Hanga maal jechuu barbaadameeti kan jedhu bal'inaan yaada kana hin hubanne hin arganne garuu yoo xiqqaate wanti jedhame kun maal agarsiisa maalitti deemamaa jira kan jedhu maal immoo ta'uu qaba jettame gabaabsi yaada kan kennaakin. I think kun dhugaa irraa dheessuudha miliqaniiti bira dabruudhaaf tattaafachuudha. Dhimmi Finfinnee hagam akka dhimma ijoo ta'e dhimma Finfinnee osoo hin deebisin gaafii kanaaf deebii quubsaa osoo hin laatin gara filannootti dhihaachuun filannoo duratti afaan guuttatanii ni injifanna jedhan san biratti gaaga'amni guddaan akka isaan mudatu arganiiru. Amma tooftaan isaan harkaan qaban maanini gowwoomsaadhaan dhoksaadhaan shiraan deebii osoo hin deebisin lafarratti deebisna jedhanii bira kutuuf waa yaalan. Dhugaan jiru akkana silaa kan ta'uu qabu. Yoo Finfinneen qaama Oromiyaa taate even yoo qaama Oromiyaa taate qaama Oromiyaa erga taate booda yoo akka godina tokkootti fakkeenya akka godina Arsii lixaatti yookiin ammoo akka Shawaa Kaabaatti kan uf ilaaltu yoo taate still Finfinnee fi bulchiinsa Oromiyaa addaa kan naannoo Finfinnee wajjin demarcationii gaggeeffamuu qaba jechuudha. Maaliif kunis godina sunis godina malee waan sabbataaf Finfinnee qofatti sabbataaf laga xaafoo Finfinnee qofatti waan gaggeeffamu miti. Yoo ammoo Finfinneen akka Oromiyaatti akka qaama Oromiyaatti yoo hin ilaalle taate bulchiinsa amma Dr. Abiyyi kun Finfinnee akka qaama Oromiyaatti yoo hin ilaalle
Finfinneen negotiate kan gochuu qabdu Oromiyaa wajjin jechuudha. Oromiyaa wajjin malee wanni laga xaafoo wajjin maaliif laga xaafoon tokkoffaa administrative structure isaadha. Laga xaafoon kan jiru sabbataan kan jiru bulchiinsa addaa naannoo Finfinnee jala. Bulchiinsi addaa naannoo Finfinnee Oromiyaa jala kan jiru. Oromiyaadha jechuudha sadarkaa sanitti kan Finfinnee wajjin negotiate godhu. Yoo ammoo assumption isaanii Finfinneen qaama Oromiyaati kan jedhu special administrative zone wajjin geggeeffama. Amma isaan kunu lameenuu akka hin taane ni beeku. Ammaan tana waan isaan barbaadan maanni gowwoomsaadhaan sobaan Finfinneen sabbataa wajjin xumurteerti dhimma ishee Finfinneen laga xaafoo wajjin dhimma ishee xumurteerti jedhanii kan lafirratti maaltu akka ta'e eenyuyyuu hin beekne. Ammoo sabbataa fi laga xaafoon akka Oromiyaatti waa'eenuma boordarii isaaniitiyyuu sadarkaa olaanaatti akka negotiate gochuu hin dandeenye ni beekna. Isaan ammootu tooftaa gowwoomsaatiin kaadiree isaanii harka micciiranii waan hin jirre godhanii beera kutuu barbaadanii gowwoomsa alatti karaa biraa laaluun hin danda'amu. Silaa osoo dhugaan jiraate akkanatti akka hin adeemne eenyuyyuu ni beeka dhimmicha kana. Okay. Yaya meeshaa yaada addaa tokko ta'e qaba gabaabsee dhiyeessuu waa'ee Finfinnee kana. An immoo karaa adda biraan to be honest. Maaliif yeroo waa'ee Finfinnee dubbannu yeroo baay'ee dilemmaa guddaa tokko keessa seenna. Gam tokkoon daangaan nuuf hataraaramu gaafa jennu Oromiyaa keessa jira Finfinnee maaliif daangaan maaf dhaabbata kan jedhu faa tu gaaffiin ofii keenya dhuunfaa keenyatti ka'a. Waan Oromiyaa keessa jiru kan keenya haa babal'atu garuu Oromoon haa qabatu Oromoon irra jiraatu Oromoon itti gargaaramuudha wanta jiru. Yeroo darbee marii raabaa tureera waggaa tokko lama duratti fakkaata wanti ka'ee mariin kan gaggeeffamuu qabu daangaanis kan sararamuu qabu godina addaa naannoo Finfinneetii fi bulchiinsa magaalaa Finfinnee gidduutti ta'uu qaba. Maaliif kullachan iyyuu kan Oromooti. Fakkeenyaaf daangaan Shawaatiif daangaan Wallaggaa daangaan formalite illee hin jiru malee osoo rakkoon daangaa osoo ka'ee mootummaa naannoo Oromiyaatii fi naannoo godinni Shawaa taa'ee hin mari'atu. Bulchiinsa Wallaggaatii fi bulchiinsa Shawaatu taa'ee mari'ata. Yoo rakkoon daangaatu jiraate hin jiraatu iyyuu malee jechuudha. So lachan isaaniiyyuu kan Oromiyaa waan ta'aniif kan naannoo Oromoo fi kan Oromiyaa waan ta'aniif akka godina lamaatti ilaaluutu nurra jira. Finfinnees akka godina Oromoo tokkotti godina addaa naannoo Finfinnees akka godina tokkotti ilaaluutu nurra jira kan jedhu argumentiin ka'ee ture. I don't know argumentiin kun akkamittiin akka inni ilaalamu yookaan immoo broader implicationii siyaasaa kana keessatti akkamitti akka entertained ta'u opinionii keessan tu asirratti kaastanii. Okay. Sa'aatiin keenya gabaabbateera mata duree kan lammaffaaf yaadne sana ni dhiifna kanuma irratti xiqqoo gajjabeessinee dabruu filatamaa na fakkaata. Dubbii Finfinnee kana irratti ani yaada yeroo baay'ee kaasaa ture tokkoon irra deebi'uu barbaada. Waan amma Dr. Henok jette godinni addaa naannoo Finfinnee jedhamu sun actually qaama Oromiyaati. Oromiyaa jalatti bula. Haa ta'u malee structure sana eenyu fide wayyaaneetu fide miti. Wayyaaniin waan fiddeef qabdi waan sun. Structure sun arra ni hojjetamu hojjetu gaafii jedhutu bakka kanatti furmaata ta'anatti fakkaata. Maaliif Oromiyaadhaan alatti waan godina addaa naannoo Finfinnee jedhamu wayi tokko create gochuu barbaadan jirri kun kan jedhu kun yeroo sanatti bu'aa siyaasaa bara sanitti barbaadameef yaadameeti ta'uu danda'a. An akka ilaalutti rakkoon Finfinnee wajjin jiru rakkoo Oromiyaa waliin ka'uu qabuuf furmaata argachuu qabudha. Rakkoon gaaffii Finfinnee irraa Oromoon qabus gaaffii bifa lamaan furmaata argachuu danda'udha. Tokko daangaalee Finfinneen itti babal'attee qabattee jirtu sana irraa muranii bakka haqaatti deebise haqa maalii qabdii mitiiti. Waan Oromiyaa jalatti deebi'uu qabu deebisanii waan akka Finfinneetti immoo beekamuu qabu sana irratti Oromiyaan mirga akkamii qabaachuu akka qabdu murteessuudha. Waan lamaan kana tokko daangaa Oromiyaatti deebi'uu qabu tolchuu takka. Kan lammaffaa immoo lafuma Finfinnee jedhamtee kaa'amte sana irratti immoo Oromoon akka abbaan lafa sanaatti mirga akkamii qabaachuu qaba kan jedhu tolchuudha. Waan lamaan kana ifa godhameerraa dubbatamaa jiru. Yeroo hundumaayyuu akkana goonee furraa akkas jedhameetuma bira dabramaa jira jechuudha. Kanaafuu wanni amma asirratti ka'e kun bulchiinsa nama magaalaalee naannoo Finfinnee haa jedhamu Oromiyaa waliinis haa jedhamu deemee wanni barbaannu daangaa hangamtu Finfinnee irraa gara Oromiyaatti deebi'uu deema kan jedhu sanarratti ta'uu qaba fokkasiin nama keenyaa na fakkaata. Finfinneen hangam bal'atte waggoottan 25 dabran kana keessa hangam bal'atte gaafa akka Oromiyaatti Oromiyaan
regional state tokko taatee murtooftu sana Finfinneen hangam turte. Gaafa heera keessatti dubbiin Finfinnee katabamu sana Finfinneen hangam bal'atti turte. Oromiyaa wajjiniin hariiroo akkasii qabaatti gaafa jedhame sana jechuudha. Dubbiin eega sanii as babal'inni Finfinneedhaa mul'ate kun Oromiyaa jalatti deebi'uu qabaa irratti dhiibbaa jabeessuudhaan fakkaata wanti nurraa eegamu. Malee amma asirratti wanni jedhamaaru bulchiinsa Oromiyaa wajjin osoo hin taane bulchiinsa magaalaa naannoo Finfinnee wajjin istiraakcharii wayyaaneetiin diil goona malee istiraakcharii Oromummaa ibsu yookiin Oromiyaa ibsuu ni miti. Waan jedhu as keessatti waan tolfachuu barbaadan qabaachuu danda'u ta'a. Garuu akka nun burjaa jessine wanni guddaan namni keenya irratti hubachuu qabu fuulleffachuu qabu. Tokko lafa hangamtu Finfinnee jalaa fuudhamee Oromiyaatti deebi'uu qaba. Finfinneedhuma immoo murtooftu bor tolfamte yookiin immoo lafti haqaa Finfinneedhaa kana jedhamee kaa'amu irratti mirgi Oromoon qabaachuu qabu kami maal ta'uu qaba. Mirga abbaa biyyummaa Oromoo hangam deemuu qaba. Akka immoo sabaaf sablammoota magaalaa sana jiraatanitti mirgi uummataa mirgi nam dhuunfaa akkamitti eegamuu qaba. Waan jedhu sana adda baasanii beekuu barbaachisan natti fakkaata. Konfiyuuzhinii nama jarri uumaa jiran kun akkanatti mul'atutti filmaatatti hamma siqanutti akkanuma nama gowwoomsaa urriitti maraa filmaatatti gaafa dhiyaatan waa xiqqoo tokko godhanii isii sanaan akka filamanu barbaaduuf achi dhiibaa jiraachuu tokko argina. Dubbii kanarratti kanuma dabaluu barbaada. Mee daqiiqaa asirratti daqiiqaa takkamee waan daqiiqaa tokko tunii kennee xumurra. Itti fufuu dandeessu. Nasru. I think Nasru ni network. Okay. So yeroon keenyas gabaabachaa deemaa jira. But haa ta'uti wanti nuti gabaabumatti dimshaashumatti kaasuu nurra jiru sirna ijaarsa dimokiraasii jijjiirama yeroo ammaa kana keessatti gareen balxiiginnaa yookaan immoo badhaadhinaa jedhee EPRDF irraa wal hundeesse gama isaatiin wanti inni hojjechaa jiru dalagaa jiru paartii sanaaf hin ta'u waan biraadha Oromoof hin ta'u waan biraadha. Garuu nuyi immoo yookaan uummanni Oromoo akkasumas uummanni adda biraan gaaffiin siyaasaa biyya sana keessa jiru gaaffii collective identity question collective political question biyya sana keessa jiru deebisuu kan danda'u mormitoonni jaarmee mormitoonnaa yeroo ammaatti sochii isaan irra jiran adeemsa isaan irra jiran qayyabachuun barbaachisaadha. Uummanni isa kana puushii gochuun barbaachisaadha. Balxiiginnaa duwwaa yeroo hundumaa rakkoonni qabu qofa bold goonee haasoo qofatu hin taane maaliif this is what they can do. Balxiiginnaa this is the maximum they can do. What can Oromos do? Oromoon immoo maal gochuu danda'u? Sana remedy gochuuf hir'ina sana guutuudhaaf gaaffii uummata Oromoo akka Oromoof ta'utti deebisuudhaaf wanti nuyi gochaa jirru maal kan jedhu of gaafachuun barbaachisaa natti fakkaata. Election kana keessa filannoo dhufu kana keessa game changerii duwwaa ta'uu isaatu hin ta'in election dhufu filannoon dhufu gaaffiin Oromoo kan waggaa 100 olii Finfinneerraa kan eegalu filannoo kana keessatti akkamittiin entertained ta'a. Filannoo kana opportunity guddaa luuzii gochuun nurra hin jiru. Maqaa jaarmayoota qofa kaasuutu hin taane maqaa seexanaatiin dhufu maqaa rabbiitiin isa dhufu kamiyyuu Oromoodhaaf gaaffii Finfinnee irratti waa'ee afaan Oromoo irratti Oromoon ofiin of bulchuu irratti proportional representation yookaan immoo bakka bu'iinsa madaalawaa ta'e irratti what is your prescription? Furmaanni kee maal kan jedhu uummataaf jaarmaya sana gidduu communication sun hariiroon gaaffiif deebisuun hamammaatti hin eegalle kun eegaluutu irra jira yeroo dheeraadhaan dura jechuudha. So an yaada koo kanuma tuqeetan asirratti xumuruu barbaada. Okay, dhugalitoomni henok dhugaadha. Nasruun beera natti fakkaata anis waa xiqqoo jedheen sagantaa kana cufna. Dubbii Finfinnee kun gar tokkoon an akkan yaadda'utti filmaataas deemaa jiru kana keessatti otoo filmaaniin dhufin dura furmaata amansiisaa Oromoon gaafatu kana hin argatu taanaan filmaata booda rakkoo biraa dabalamuu deema. Maali kuni jiraattota magaalaa kanaa yoo laallee lakkoofsa isaanii warra Oromoon dantaa Finfinnee irraa qabu akkan arganne barbaaduudha. Paartiin waan kana irratti hojjetaa jiru already
jarrillee ni muhannaa of amansiifneerra waan jedhu tokkoon deemaa jiran akkuma warri biltsiginnaa dubbatu kana jechuudha. Izeemaan amma dheengadda Dr. Biraanuu Naggaa Finfinneetti miseensota isaanii walitti qabuudhaan waan dubbataa ture yoo laalle uummata tokko shakkii hin qabnu waan 97 sana amma sirriitti effectively waan sanarra deebinee akka harkaan gahannu hin shakkinuu barcuma tokkollee dhabuu hin qabnu kan jedhutti deemamaa jira jechuudha. Filmaata kanaan akkuma jedhame injifannoo sana argatu taanaan gaaffii nama Oromoon Finfinnee irratti heeraan kaasaa jiru kun rakkoo mudachuu danda'a. Ammatti waan heera keessa jiru fayyadamee mootummaan kun hojiirran oolchu taanaan gaaffii kana hin deebisu taanaan boorimmoo filmaata booda heerichummaanuu jijjiiramee waan biraatti deemuu deemna ta'a jechuudha. So wanni nu baasu akkuma jedhame yeroo hafe kana keessatti yeroo ammaa jiru kana keessatti dhiibbaan uummataadhaan dachaa dabaluudhaan gaaffii Finfinnee kana irratti furmaata barbaadamu argamsiisuu danda'uu qaba. Filmaata ittiin eeguu qofatu hin taane filmaata dura waan ta'uu qabu irratti priority kennuudhaan itti jabeessuu barbaachisa kan jedhuun sagantaa keenya yoo goolamne gaarii natti fakkaata. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya sagantaan gaaddisa raabaa doorii har'aaf qabannee dhiyaanne kanumaan xumuramaa Dr. Henok Gabbisaa USA irraa akkasumas Nasruu Hasan sagantaa keenya keessaa dursee rakkoo teknikaatiif baheera na fakkaata hedduu galateeffannaa sagantaatti aanuun hanga walitti deebinutti nagayaan nu tura. Galatooma.